Bishaan Gadaa jeesu. Bishaan Gadaa jeesu. Bishaan Gadaa jeesu. Bishaan Gadaa jeesu. Waraabummaan dhuftu malee ani qabsoo itti fufaan deesu. Walqixxummaan dhuftu malee ani qabsoo itti fufaan deesu. Bishaan Gadaa jeesu. Bishaan Gadaa jeesu. Bishaan Gadaa jeesu. Bishaan Gadaa jeesu. Waraabummaan dhuftu malee ani qabsoo itti fufaan deesu. Walqixxummaan dhuftu malee ani qabsoo itti fufaan deesu. Abboota jagnaa gosa uumamaa. Alatti argine kana midhaan dhagaan gootara galchinu nu haa godhu nu sooratu nu ta'e sooratu nu haa godhu ilmi abbaa beeku abbaan ilmaa beeku itti nagaa ta'u. Birraan daa'ima noofoolchu birraan qaadhima noofoolchu birraan jaarsa jaartii noofoolchu birraan jaarsa jaartii noofoolchu jennee waan Oromoo jedhe jennee waan Oromoo jedhe jennee waan uumamaa jedha namni kun urmi isaa guutuu ummata Oromoo kanaaf carraaqaa jira namni hundi immoo kanan carraaqu namni takka biyyaaf dhalate takka biyyeef dhalate Maammoon immoo nama biyyaaf dhalate waa yaade mara Waaqayyo haa kennu waa yaade mara Waaqayyo haa kennu waa yaade kana haa milkeessu waa yaade kana haa milkeessu Oromoo maratti haa urgeessu Oromoo maratti haa urgeessu milkii Waaqaa lafaa haa taatu milkii Waaqaa lafaa haa taatu oduma jiru waan gaarii haa argu Maammoon irra waan gaarii arguu barbaada Maammoon irra Oromoo rakkate arguu barbaada Maammoon irra mana barnootaa gaarii arguu barbaada nama rakkataa qarqaaruu barbaada Waaqayyo milkii haa kennu Waaqayyo milkii haa kennu nagaa. Addunyaa kanarratti namoonni jijjiirama guddaa fidan baay'eetu jira. Namoonni jijjiirama addunyaa kanarratti fidan kunneen jireenya isaanii keessatti wantoonni dhiibbaa isaanirratti fidan jiraatanis abdii hin kutatanii. Kanaaf hanga lubbuun jiranitti wantoota dhala namaa fi uumama hundaaf barbaachisan irratti cichoominaan hojjetu. Biyyoota guddatan keessatti namoonni uumama hundaaf galaa kaa'anii darbanii fi ammas itti jiran adda dureen dhaadheeffamaa jiru. Biyya isaanii dinagdeedhaa hanga hooggansaatti utubuun qajeelchaa kan turanii fi itti jiran duratti mul'atu. Waanjoo gabrummaa kamuu mormuunis hirmaannaa jijjiirama seenaa siyaasaa keessattis ifatti mul'atu. Biyyi teenya Itoophiyaanis akkuma biyyoota Afrikaa baay'ee bittaa gabrummaa faranjootaatiin dhaadheeffamtus osoo hin bitamin bilisa ba'uun ishii Afrikaa keessaa biyya gootummaan dhaadheeffamtuudha. Ta'us gabroomsa siyaasa biyya keessaatiin aadaa fi duudhaan sabaaf sablammootaan biyyattii dhiibamaa turuu isaa seenan ni dubbatam. Keessattuu aadaa fi duudhaa uummata Oromoo akkasumas seenan inni dhugaa biyya kana keessatti qabu qisaasa hamee cunqursaan keessa darbe baay'ee hamaa ture. Dhiibbaa gama siyaasaa fi eenyummaa sabaa ture sana hayyoonni fi gootonni Oromoo baay'een lubbuu qaalii itti gabbaranii afaan jijjiiramaa amma namoonni dubbataa jiran kana kan fidaniin. Kana keessatti hayyoonni hanga ammaatti eenyummaa saba Oromoo irratti cichanii hojjetaa jiranii fi lafaa dhufaa dabalatee hedduudha. Kana keessatti hayyuun akka Maammoo Gadaa dhaloota lafaa dhufaa kana eenyummaa isaanii qabsiisuun qaraa kan turan ammas hojiin isaan itti jiran bu'uura jijjiirama addunyaa kanaatti akeekam. Keessattuu Faawundeeshinii Faana Haqaa hundeessuun addunyaa haqaa fi dhugaan akka bultuuf dhaabbata mirga uumama hundaa hirmaachiseedha. Faawundeeshiniin Faana Haqaa Maammoo Gadaa kunis sammuu namaa irratti hojjechuun jijjiirama dhugaa duudhaa sirna gadaatiin qajeelfameen saba bilisummaa sammuutiin gabbate ijaaruudha. Kanaaf faawundeeshinii kana hirmaannaa yaadaa fi horiitiin cimsuufin hayyootaa fi abbootii gadaa akkasumas abbootii amantaa hirmaachisuun mariin kan taasifame. Marii kana irrattis hundeessaa fi hoogganaan faawundeeshinii obbo Maammoo Gadaa haala waliigala dhaabbatichaa himu. Faawundeeshiniin kun akkuma maqaan isaa jedhu faawundeeshinii Faana Haqaati. Biyyoon faawundeeshinii kanaa haqa deebifnee hawaasa deeggarsiisuu, faayidaa haqaa barsiisuu, haqni akkamitti akka nama fayyadu, namni akkamitti akka irraa akka fayyadamu
haqaan jiraatu hagam akka nama fayyadu barsiisudha. Kana hoo jennu immoo ana qofa oduun ta'ini nama tokko lama oduun ta'ini waan kanarratti hayyoonni adda addaa abbootiin gadaa abbootiin amantii waan haqa jiru kana namni hunduu garaadhaa qabaa. Hoggaa waltajjiin argameef hoggaa karaan banameef kun hunduu hiree itti hirmaannee waan kana guddisuu dandeenya amantaa jedhurraa kaanee waan kanatti gallee egaa haqti kan guddattu haqxa jechaan dhugaa jechuudha. Haqti kan guddattu haguma deeggarsa argate sobnuu kijibnuu addunyaa kanarratti kan babal'atee rakkisaa jiru deeggarsa guddaa waan qabuuf dhugaa caalaadhaatti deeggarsa guddaa waan qabuuf warri maallaqaan deeggaran warri humnaan deeggaran warri yaadan deeggaran dhararratti wanna baay'ataniif dharti addunyaa kanarratti babal'attee dhugaan bakka dhabdee deemaa dhufte jechaadha. Kanaaf miidhaan immoo wanni dharaa kun immoo deemee miidhaa malee faayidaa waan hin finneef addunyaarraa qabee nullee haga garrutti haga biyya keenyatitti haga ollaa keenyatitti haga mataa keenyatitti miidhaa gidiraan fidu kanarraa nullee wannoo qoonni nu gahaa jira jechaadha. Miidhamaa jira namni hunduu akka biyyaatittis akka maatittis akka dhuunfatittis dhararraa namni miidhamaa hin jirre namni dharri miidhin namni miidhaan karaa dharaatiin irra hin gahin hin jiru. Kanaafuu namni immoo waan badaa tokko callisee ilaaluu oduu hin ta'in kara waan gaariitti jijjiiruu irratti waliigalee hojjetuu qaba. Haga namni gidiraa irratti waliigalee hojjetu san immoo namni dhugaatis maaliif waliigalee dhugaa tana dagaagsuudha dhugaa tana humna itti godhuudha dhugaa tana babal'isuudha maaliif hin hojjenne gareen dhugaatis hin jira. Nama walitti qindeechinee wala yaadachiifnee hojjetuu dadhabame malee gareen dhugaa baay'inaan akka jiru waan amannuuf garee dhugaa kana walitti qindeechinee dhugaa kana deebifnaa. Kanaafis immoo warri haqaa baay'een kan nu cinaa dhaabbatu hin jira. Gara adda addaatiin kan nu gargaaru warri jireenya haqaa hawwu baay'inaan jira kan jedhurraa amantii kanarraa kaanee faawundeeshinii Faana kana dhaabee akkuma jees kunoo namoonni baay'een namoonni gugurdoon yeroo isaanii wareeganii viidiyooti argamanii jiranii qaama mootummaatirraayis warri argamanii jiranii warri abbaa alangaa biiroo haqaa jechuudha isaan biratti argamanii sababa adda addaatiin hin hirmaatinis kan hawwii qaban namoota baay'eetu jira. Uf dura yaanni keenya kun babal'atee namni hirmaatullee miseensillee bal'atee deema amantaa jedhu qabna. Egaa kana isinuma waliin hawaasuma Oromoo waliin warra mul'ina dhugaa barbaadu waliin taanet dhugaa badde tana deebinee dagaagsinaa. Sooftiweerii dharaa kan sammuu namaa keessatti gale kana keessaa baafnee sooftiweerii dhugaatiin bakka buusuu danda'uu qabna. Waannani sammuudha. Amma NGO'n adda addaa hin jiranii maal hojjetanii daara nama baasanii qallaba namaa kennanii mana namaa ijaaranii qaama namaatti irratti hojjetan jechuudha. Kaayyoon faawundeeshinii Faanaa immoo sammuu irratti hojjennaa jedhee xamana. Sammuun namaa jijjiiramu malee qaamni dhiqatullee qulqullaa'ullee eega sammuun qulqulluun ta'in eega sammuun haqaan deemtu eegan jiraatinitti qaamni namaa nyaatullee dhugullee gatiin qabu. Kanaafuu kanarraa ka'eet faawundeeshiniin keenya kun sammuu namaati irratti hojjetuu qabna. Sammuun namaa haqatti akka deebi'u godhuu qabna jedheetu kana kaayyeffatee ka'ee egaa akkuma yaadannoo wannoo keenya irratti ibsinetti maal jedhaa bakka haqti hin jirre nageenyi hin jiru. Bakka haqti hin jirre jaalalli hin jiru. Bakka haqti hin jirre qaroominni hin jiru. Namni qaroollee kan ta'u kan kireetiviitiin isaa yookaan immoo waa kalaquu danda'u hoggaa sammuu haqaa qabaatee hoggaa sammuun isaa haqaan guutamtee haqti kee jiraattee dharri kee jiraachuu hoggaa baatte dandeettiin namaa waa kalaquu danda'a. Namni badiillee arguu danda'a. Badiifillee fala arguu danda'a.
kana hundaa sammuu qulqulluutu qaba. Abbootiin gadaa teenya abboonni teenya kan duraan darba suni barnoota ammayyaa barataniiti miti. Sammuun isaanii qulqulluu waan ta'eef dhugaa argan. Dhugaadhaaf bakkee guddoo qabanii dhugaa arganii rakkinaaf fala argan. Yeroo ammaa sammuun namaa sammuun gidiraadhaan guutame rakkina sin argu rakkinaafis falan argu. Rakkinni sitti mul'atu falli sitti mul'atu. Kuni maali? Sammuu faayidaa dhuunfatiin qabamee xuraa'ee haqa of keessaa hin qabnetu rakkina fiduu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf abboonni teenya suni baratanii baroota ammayyaatti miti kan qaroomanii sirna gadaa jaalatamaa fi dinqisiifamaa kana kan tumaniini sammuun isaanii qulqulluu waan ta'eef sammuun isaanii sammuu dhara of keessaa hin qabne waan ta'eef dhugaan itti mul'atti. Kanaaf dhugaa arguu danda'an, dhugaa baruu danda'an, dhugaa beekuu danda'an. Sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jedhama. Maaliif kana jedhanii keechi namaa hoo sobaan guutame namni sobu nama fuuldurallee taa'ee hoo namatti taasise bareedallee yoo ta'e kafana bareedallee hoggaa uffate keecha isaa keechaa bareedumni hin calaqqisu wani nama gammachiisu keechaa mul'atu. Kanaafuu bareedummaanillee sammuu haqaa keechaa sammuu qulqulluu keechaa bareedumni namaatillee buruqa jedhamee amanama. Kanaaf bakka haqni hin jiraanne bakka dhugaan hin jirre bareedummaan illee hin jiru jedhan. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jedhan. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Jagnummaa jechuun of kennuudha. Ganzaba kennuun jagnummaadha. Lubbuu kennuun jagnummaadha. Yeroo ofii kennuun jagnummaadha. Wanni akkanaa kanatti hirmaatuudhaafu jagnummaa nama barbaachisa. Namni as dhufu kuni waa wareegee dhufa. Wareegama wayii kafalee dhufa. Wareegama kana kafaluudha sammuu qulqulluutu wareegama kanaa kafaluu danda'a. Kan jagnummaa qabu, kan ofitti amantummaa qabu, sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhamee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhamee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan dhabisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, wal dhukatuu, iftoomina dhabuu. Kanatu nama tokkummaa dhoowwaa jechaadha. Bakka haqni hin jirre tokkummaanis hin jiru. Bakka haqni hin jirre nageenyi hin jiru, jaalalli hin jiru, guddinni hin jiru. Kanaafi haqaa sirni gadaa kun wanni gadaa dinqisiifamaa taasisee gadaanii dhugaadhaaf waa hunda olaansitee kennuudha gadaan. Gadaan dhugaa gubbaarratti obboleessa haa ta'u ilmoo haa ta'u seerri ilmoo irra nama mararaa ja'a Oromoon. Ilmoo caalaa namni wanni namni jaalatu hin qabu. Garuu seerri ilmoo caalaa jeetu Oromoon kan amanu. Maaliifi dhugaa jechuudha. Seera jechuun dhugaa jechuudha. Yookaan immoo haquma san jechuudha. Bakka dhugaan hin jirretti kaayyoon illee gatii hin qabu, bilisummaan illee gatii hin qabu, biyyi illee gatii hin qabu. Wanni hunduu bakka dhugaan hoo dhugaan jiraatte wanni hunduu gatii qaba. Biyya dhugaa qabdutu gatii qaba. Bilisummaa kan jennu sogaa dhugaa qabaatte gatii qabdi. Wanni dhugaan keessa hin jirre hunduu gatii hin qabu jedhameet amanama. Warri gadaadha. Nama gadaa jechuun nama dhugaa jechuudha. Gadaan buluu jechuun dhugaan buluu jechuudha. Wanna biraatii miti. Hayyoota gadaa bilchaataa kan godhe wanna biraa utuu hin ta'in sammuun isaanii qulqulluu dhugaadhaaf dhaabbatee ta'uu isaati. Wanni asumarratti amma hojii irratti waa agartanii amma namoota baay'ee yaame. Hayyoota adda addaa namoota gugurdaa barnoota ammayyaatiin dooktireetii hedduu qaban, dooktireetii qaban nama hedduu yaame. Namni sun hunduu hin dhufne tokkollee hin dhufne baay'inaan. Garuu abbaan gadaa kun namoonni itti madde kun tokkoon isaanii dafne hin dhufan dhugaa dubbachuudhaaf. Garaagarummaan nama gadaadhaan bulu
fi garaagarummaa warra baratee nan beekayyuu gidduu garaagarummaa agama akka jirutu irratti mul'ata. Maaliif akka Oromoon jedhutti maqumti gadaa yookiin mataa isaatii fi wayi nama tiksaa jedhamee xamana Oromoon. Wanni gadaa maqaa dhaatu foollees haa ta'u, dooris haa ta'u, sirbas haa ta'u. Wanni gadaa maqaa dhaatu maquma gadaa kanaa dhaatuunuyyuu akka ati of eegdee deemtu si godha gadumtu kunu maqumti gadaa kunu kaawoo qaba wayi qaba ulfina qaba jedhamee yaadama. Kanaafi manguddoonni abbaa gadaa kun warri gurguddaan kun namoota biraa caalaa bakkee kana kennanii haqa kana amananii yaadan ani dabarseef illee hin dhufna naan jennaan dhufanii asitti argaman. Namoonni baay'ee warri biraa amma nan dhufa naan jee galgala irraa qabee hoon bilbiluuf hunduu bilbila cufa dhufee as kaasuu hin dandeenye. Egaa kanaafuu haqni tunii eessa jirti? Haqti ammallee bakkuma gadaa yaaxinnaantu haga barbaachisu ga'uu yaa baattu bakkeen xiqqoo haqni mul'attu bakkuma gadaa maqaa dhaattu kana natti fakkaate kan biraatiin wal bira qabee oolan laalu. Kanaafuu egaa gadaadhaan bulla Oromoon hin ja'a baay'inaan hin hawwaa gadaan buluu jechuun dhugaan buluu jechuudha. Oduu dhugaa hin jaalanne oduu dhugaatti hin amanne oduu karaa dhugaa qabannee hin deemne nama gadaa ta'uu tasuma hin dandeenyu. Hoo waa'ee gadaa dubbannu waa'ee dhugaa wajjin yaaduun nu barbaachisaa jechaadha. Kanaaf egaa waa'ee kaayyoo faawundeeshinii kanaa dhugaa kana dhaloota keessatti namoota dhugaa barbaadan namoota dhugaa cinaa dhaabbatuudhaaf hawwii qaban walitti qabnee ara dhugaa irratti duulte tana dura dhaabbannee nama keenya gara haqaatitti dhugaa deebifne nagaallee argan akkuma itti jennisanii nageenyi illee kan argamu haqarraa argama tokkummaan kan argamu haqarraa argama jaalalli kan argamu haqarraa argama bareedummaan haqarraa argama sammuun qulqulluu waa kalaqu sammuun beekan qaroomina qabu sammuu haqaatirraa maddaa nama sammuu fayyaa qabutu dhukkuballee ofirraa deebisa jedhamee amanamaa sammuu yeroo baay'ee namni sammuudhaan dhukkuba ofirraa deebisa sammuu qulqulluutu akka Oromoon dubbatutti namoonni fayyaaleeyyiin yeroo baay'ee umrii baay'ee qabaatan jedhee yaada. Oromoon nama fayyaaleechatu umrii baay'ee qabatan maaliif sammuun isaa qulqulluu waan ta'eef dhukkuballee sammuu qulqulluu santu namarraa ittisa jedhee amanamaa. Kanaafuu kaayyoon keenya sammuu irratti hojjenna akkuma NGO'n biraa qaama namaatii irratti hojjetan nama laatuudhaan kafana itti uwwisuudhaan hojjetan immoo faawundeeshin kun sammuu namarratti haa hojjetu. Namni sammuun isaa jijjiiramu malee qaama irratti jijjiira fiduun yeroodhaaf malee gatii hin qabu. Namni waggaa sammuun jijjiirame faayidaa qabaata. Namas kan godhe sammuudha. Nama kan wal caalchisu sammuudha. Wanni biraati miti. Namni akka haga sammuun isaa yaadde jiraata. Kanaafuu sammuu irratti hojjetuun baay'ee barbaachisaadha ilma namaa. Kanaafi gadaanis sirni gadaatis dur maal godhaa? Ijoollummaa irraa qabee dabballee irraa qabee ijoollee kana boceeti haqa akka fudhatan dhugaa akka fudhatan dhugaadhaa akka dhaabbatan qopheecha. Wanni gadaan godhu kanuma dhaloota irratti barsiisee waa'ee haqaa barsiisee waa'ee safuu barsiisee safuu hangafaa safuu quxusuu safuu ollaa safuu haadhaa safuu abbaa safuu hawaasaa safuu lafaa safuu dacheedhaa safuu waaqaa safuu karaa safuu lagaa kana hundaa barsiisee Oromoon sirna gadaa keessatti ilma namaa qulqulluu karaa dhugaa qabatee deemu godhaa ture jechaadha. Amma yeroo ammaa kana yeroo baay'ee namoonni maal jedhanii waggaa akkatti waan dhugaa kana kaafnee dubbannu yeroo ammaa kana kan guddatus kan mallaqa argatus karaa dharaatiin malee karaa dhugaatiin namni deemee homaan argatu akkamitti waa'ee dhugaa kanaan nutti odeessite jeetu kan deebisee nu gaafatu nama baay'eetu jira. Garuu maal wanni nu jennu ganzaba qabaaturraa sammuu qulqulluu qabaatutu caalaa. Sammuu qulqulluu santu jaalalallee kan qabu murannollee kan qabu qaroominallee kan qabu fayyaa namaatiifillee kan tolu namallee kan gammachiisu mallaqa caalaa nama qulqulluudha kan gammadee jiraatu. Kanaafuu karaa haqaa hoo deemne irra fayyadamaa taanaa jenneeti akka gaafii amma namni nu gaafatu kun haala kanaan deebisuu yaalla jechaadha. Egaa kanaafi
kanarrattani waa'ee waan ulaa kanumaan ibsaa hayyoonni adda addaa hin jiranii anamma waan kana banuufan kana dubbadhe warri abbaa gadaa hin jiranii warri abbaa amantii hin jiranii hayyoon addaa hin jiranii kanaafuu kanatti aanseemee namoonni biraatis asirratti yaada kennanii nama na caalaa asitti argamee waan kan ibsuu danda'atu jira ani amma dhaamsi kiyyaa faawundeeshiniin kunii ummata Oromoo abdatee keessattuu warra haqa cinaa dhaabbatan abdachuudhaan faawundeeshinii kana dhaamne faawundeeshinii kana kan cibsu garee haqaa warra ta'antu faawundeeshinii kana cinaa dhaabbatee yaadanis haa ta'u mallaqaanis haa ta'u waan hundaanuu haa ta'u faawundeeshiniin kun amma calqabee kun guddifnee kutaa biyya adda addaa keessatti damee banannee bakka hundatti deemnee yuunivarsiitii adda addaa deemnee barnoota kennuudhaaf waan adda addaa namootas qindeechinee miseessa bakka adda addaatti yuunivarsiitii adda addaa keessatti dhaabnee haqa kanarratti faayidaa haqaa kana dhaloota barsiisuudhaani ummata kana isin abdannee kaaneechaadha. Kanaafuu warri asitti kabajeen dhuftanis taate warri akka tasaa yaada kana dhageechan hunduu faawundeeshinii kana cinaa dhaabbattanii akka nu gargaartanan dhaamsa isinii dabarsaa ulfaadhaa galatoomaa jedha. Aboo bata gula o ya barmu abaroro jibbe ya barmu abaroro jibbe ya barmu abaroro jibbe umrinti ya torbata magau fi du abdulum tillada de kaluda dugambe kugarati kabate to fein kabu awalati kaluda dugambe kugarati kabate to fein kabu awalati kaluda umri hatte tana jecha sodadu ambe kudu badura danaguda jolumati yani si sodane libe kawarrinanta e kaluda. Hayyoonni marii kanarratti hirmaatanis haqa amantii seeraa fi gadaa wajjin wal simsiisuun hubannoo jiru dubbatu. Dura wanni rakkoon nu qabnu tokko akkuma sabaattu akkuma ummataattu isa faawundeeshinii waan kanniin hin qabnu. Biyyoonni hedduun beekumsi maallaqni hawaasa keessa kan tamsa'u bakka tokko ga'ee bakka biraa kan ga'u karaa faawundeeshiniitiin. Addunyaa kanarratti namoonni maallaqa qaban yookaan namoonni beekamtii qaban namoonni beekumsa qaban faawundeeshinii akka Oromootti tarii guddinaa tumsaa faawundeeshinii injira waan hedduu hojjeta waan hedduu gargaara kunni irrata kana jalqabuun isaa waa tokko asumaan osoo namoonni beekamtii qaban beekumsa qaban qabeenya qaban hedduudha odoo faawundeeshinii kana baay'isanii nu dhaabanii waan hedduu nu fura waan hedduu nu gargaara kanaaf Maammoo asumaan galata argadhu jennaani waan guddaadha. Dhimmi inni qabatee ka'e immoo dhimma ulfaata haqa faawundeeshinii faana haqaa haqxi injirtuu faana dha'uu barbaadudha. Kaayyumta akka nu ibsanillee haqni kunuu maali? Tarii haqa Oromoon dhugaa jedha ol guddise. Haquma kan jedhu kana Oromoon haqaa fi dhugaa jedha. Dhugaa bira darbeetti dhugaan ilmoo waaqatedha. Hagam kabaja haqaaf dhugaaf iddoo kennu yoo ergu ilmoo waaqati. Ilmoo waaqate. Dhugaan ilmoo waaqate. Oromoon dhugaan nama tokkoo yoo bade dhugaa biyyaatu badedha. Dhugaa waaqatu badedha. Tarii baadiyyaatti guddadhee manguddoonni argaa namni tokko hin himataa jaarsummaa kana deemu abbaan kiyyallee manguddoodha. Dhugaa abaluu jedhu itti matee dhugaa namticha sanii osoo hin argin rafanii buluun biyyatti balaa fidan. Biyyatti jeequmsa dhugaan abaluu jalaa badde haqa abaluu barbaanna jedha manguddoon hin ta'u. Haga dhugaa isaa argatti biyyi nagaan argattu nageenyan argannu balaan nutti dhufadha. Sababa dhugaan nama tokkoo baddeef sababa haqni nama tokkoo dabeef biyyatti balaa dhufadhee yaada Oromoo hawaasni kee. Hin ta'uu dhugaa nama kanaa haqa nama kanaa barbaannaaf haqa isaa galchinuuf malee Oromoo maal jedha yoo jaarsummaa dhagan dhugaa teessii agarree kootta. Dhugaatti jana agartanii Oromoon dhugaatti quufa beekama dhugaa quufan malee dhugaatiin quufan jedha. Dhugaatti jana agartanii jaarsummaan Oromoo keessatti dhuguma barbaada dhugaa teessii arginee
jedhama guddaa waan guddaa jecha guddaa dhugaa teessii argine anillee dhuguman barbaada maallee dhugaatii yana argitanii galatooma ulfaadhaa jedha Oromoo dhugaa irratti xiyyeeffata amma haqni maali kan jedhu dhugaa jecha tokko ibsuun baay'ee rakkisaadha ulfaataadhalleeni haqa jechuun seera haqa jechuun nama mara ija tokkoon laalu xiqqaa guddaa ija tokkoon laalu waan namni sun argachuu malu nama saniif kennu abbaa feeta ta'u haqa jechuun sirrummaadha correctness haqa jechuun sirrummaadha waan qajeelaa ta'e waan dhugaa ta'e tokkoon haqa jechuun ragaadha ragaa qabaate namni tokko lafaa ka'ee waan hin taane yoo haasa'u ragaa malee jettiin kan dhugata haqarraa gore haqa dabsaa jira haqa jechuun ragaadha haqa jechuun waa arguudha haqa jechuun seera haqa jechuun sirna haqa jechuun naamusa haqa jechuun safuudha haqa jechuun abbaa seerummaati nama loogii dhiisudha safuudha naamusa dhugaadha Echa tarreera koobaayee amma sirriitti wal barree isaani meeru gaafeera hindi soonu fitine Echa tarreera koobaayee amma sirriitti wal barree isaani meeru gaafeera hindi soonu fitine Oromoodhaaf waaqumtu abbaa dhugaati naannee sanuma dhugaan ilmoo waaqaati yoo jenne waaqni abbaa dhugaatii jechuudha isuma duratti ibsame sana kitaaba kanarratti immoo argannaa jechuudha waaqichiyyuu yoo ibsamu maqaa birootinis ni ibsama waaqa tokkicha jedhamee ni ibsama kana hundi keenyayyuu kan afaan ittiin hiikkannedha tokkicha qixxee dhibbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa eemoo garaa annanii gurraacha garaa garbaa jedhamee eebbarrattis haasaa keenya keessattis kan beekamudha waaqumtuu waaqa tokkicha ta'uunsaa haqa qabeessummaa isaa agarsiisa hundaafiyyuu tokkodha jechuudha gurraachaafis adiidhaafis isa baddaatiifis isa gammoojjitiifis isa badda dareetiifis dabballeedhaafis warreen immoo sadarkaa gadaa kaan irra jiraniifis hundumaafiyyuu waaqichi walqixa ta'uusaa kan agarsiisudha kanaaf moggaasumti maqaa waaqayyootu mataa isaatiin haqaa fi dhugaa wajjiniin kan wal qabatedha jechuun ni danda'ama waaqni gaa uumuu ni jedhama ulfinni jedhama abbaa dhugaa kan jedhu kana Dr. Gammachuun yoo hiikan inumaayyuu father of truth and justice jedhaniiti kan hiikaa kanarraa maal hubannaa jecha dhugaa jedhu keessatti truth qofa miti kan jiru justice ni jira jechuudha truth onan jedhu dhunati isa jennu sanadha afaan amaariffaatiin justice yoo jennu immoo fitee isa jennu sanadha al tokko amma isa afaan ingiliffaatiin truth fi justicein tokko ta'uu baachuu danda'u al tokko dhugaan mataa isaatiin haqa qabeessa yeroo nama jechisiisu ni jiraata al tokko immoo haqa qabeessa ta'ee wanni tokko dhugaa qabaachuu baachuu danda'a maalidhaa fi dhugaan haqni yeroo tokko ragaa ta'uu danda'a ragaan jiraateetoo dhugaa ta'uu baachuu danda'a namni ragaa qabatamaa qabatee seerri isa deeggaree falmee amansiisee garuu immoo dhugaa ta'uu baachuu danda'a wanni itti falmee too mo'ate sun maal jedhanii piroofeesarri tokko al tokko bara otoo mootummaan jijjiiramaa kun hin dhufin dura higga araawit ነው jedhanii dubbachaa turan kanaaf seerri dhugaa ta'uu baachuu danda'a al tokko jechuudha seerri haqa qabeessa ta'uu baachuu danda'a al tokko jechuudha seerichiyyuu seera daggalaa ta'uu danda'a al tokko jechuudha kanaafuu amma dhugaanii fi haqni hidhata qabaachuu qabu jechuudha fan yookaan immoo truth and justice wanni jennu kuni akka falaasama Oromootti bu'uura hiikaa Dr. Gammachuutiin warra hidhata qaban waan ta'aniif Oromoon abbaa dhugaa jedheetoo waaqa isaa yoo moggaasu father of truth qofa miti kan inni jechaa jiru father of justice jechaa jira kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha fan egaa akka waliigalaatti gadaa Oromoo keessatti waaqeffannaa Oromoo keessatti falaasama Oromoo keessatti dhugaa fi haqni akkaataa kanaan yoo hubatame kitaaba qulqulluu irratti immoo dhugaan akkamitti hubatamaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jedhee tayyaadha kitaaba qulqulluu irrattis akkuma Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati jedhu dhugaan ilmoo waaqaati kitaaba qulqulluu irrattis kanaaf ragaa kan nuuf ta'u wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 10dha Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee ofii isaa yoo dubbatu maal jedhee ani dhugaadhasii jireenyasii karaadhasii jedhe
Gooftaan Yesuus Kiristoos ammoo waaqadha. Akka barnoota kitaaba qulqulluutti dursee jechatu ture jedha. Jechi kun immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Jechi kun Waaqayyo waliin ture jedha. Jechumti kun immoo mataa isaatiin Waaqayyoodha jedha. Kanaaf ilma waaqaa kan jedhame Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee ofiisaa yoo haasa'u ani dhugaadhaa jedhe. Yesuus ilma eenyuutiin isin jedhe ilma waaqaati. Ilma waaqaa ta'ee otoo jiru ani dhugaadha erga jedhe akkuma Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati jedhu kitaaba qulqulluu irrattis dhugaan ilmoo waaqaati. Kana jechuun maalidha? Dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos immoo ilmoo waaqaati jechuudha. Walii galaa jirra yoo ta'e jechuudha. Kanaaf amma akka kitaaba qulqulluuttis dhugaan kan mararfannu, kan itti bullu, kan hin cabne, kan hin dhangalaannedha jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti akka amantii kiristaanatti nuyi kan itti bullu, kan waaqeffannu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Maaliif waaqeffanna yoo jedhame waan dhugaa ta'eef waaqeffannaa jechuudha. Innuu waan dhugaa ta'eef. Kanaaf maddii falaasamaa kiristaanummaa dhugaarraa maqee jira taanaan kiristaanummaan mataa isaatiin hin jiru jechuudha. Haqarraa maqee jira taanaan amantii dhumti sun iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf waaqichi waaqa kan isa jechisiise iyyuu abbaa dhugaa ta'u ofii isaatiif iyyuu dhugaa ta'uu isaati. Dhugaan hin jiru taanaan amantiin kiristaanummaa guutumaan guututti hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Ammas wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos ofuma isaatii maal jedhaa? Dhugaan bilisa sin baasti jedha. Dhugaadha, dhugaan qallachuu dandeessi. Oromoon dhugaan ni qallatti malee hin cittu jedha. Dhugaan miidhamuu dandeessi, huqqachuu dandeessi, dhiibbamuu dandeessi. Akkuma dooktarii fi hayyuun keenya Maammoo Gadaa kaasan bara sobni daraaree jiru kanatti waa'ee dhugaa kaasuun baacoo wayii qoosaa wayii fakkaachuu ni danda'a. Garuu immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos kan jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti kan bilisa sin baasuu danda'u dhugaadha. Namni sobaan bilisa nan ba'a jedheetoo yaaduu danda'a, gabbachuu danda'a, qabeenya hedduu horachuu danda'a, carraawwan hedduu uummachuu danda'a, garuu bilisa hin baane garba jechuudha. Namni dhugaa of harkaa hin qabne bilisummaa hin qabu jechuudha. Kuni baay'eetti jala sararamee hubatamuu qaba. Bilisummaan kan jalqabu bu'uura hayyuun keenya Maammoo Gadaa jedhaniin sammuurraa jalqaba. Yaadarraa jalqaba. Sammuun hin bilisoomne taanaan haga feene qabeenya horannu, haga feene maqaa guddaa qabaannu, haga feene qoma dheebnee deemnu, haga feene irree cimaa fi jabaa qabaannu gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Nuyi garbaa jechuudha. Gabroomnee jirraa jechuudha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaan bilisa sin baasti. Kan bilisa nama baasu kan waanii addunyaa kanaati ol godheetoo akka namni ol ba'ee dhimmoota ilaalu godhu dhugaadha. Bilisa ba'uu jechuun bar waanii addunyaa kanaati mo'amuu baachuudha. Sobaa jedhanii hatuu baachuudha. Dhiifama maallaqaaf jedhanii hatuu baachuu. Faayidaadhaaf jedhanii gammachuudhaaf jedhanii yookaan jireenya dachii kanaatiif jedhanii waan waaqni hin jaalanne keessa seenuu baachuudha. Dhugaadhaan walloluu baachuudha bar. Bilisa ba'uu jechuun kana dhaban. Mo'achuudha bar. Fedhii maallaqaa mo'achuu. Fedhiin aangoo soo jiraate isas mo'atanii dhugaatti bulu. Fedhiin nama jibbuu yookaan balaaleffachuus yoo jiraate isas mo'atanii yookaan immoo inaaffanis keessa keenya yoo jiraate fedhiin addunyaa kana kamiyyuu yoo jiraate isa mo'ataniiti kan bilisa ba'an. Dhugaan bilisa sin baasti yoo jedhamu ammas dhugaan maallaqa sinii laatti, dhugaan qabeenya irratti qabeenya sinii daati, dhugaan aangoo irratti aangoo sinii daati jechuu miti. Isin sobaa ol taatu jechuudha. Sobaa ol ta'uu jechuun fedhii addunyaa kanaa, maallaqa addunyaa kanaa, dantaa faayidaa addunyaa kanaati ol taatanitti gadi ilaaltu jechuudha. Kanaaf waa hundayyuu maaliidhaan madaaltu? Dhugaadhaan madaaltu malee maallaqaan hin madaaltanii, bifaan hin madaaltanii, yookaan immoo gareedhaan hin madaaltanii, yookaan immoo waanii adda addaa addunyaa kanarratti argaman waan bakka dharaarratti mul'atan hin madaaltanii. Oromoon bar namnu yooduu inni bakka dhugaa jiraa jedha. Nu yoo eessa jirreedha. Jarana na waqqasten jedhini inni illee amma bakka dhugaa jira, ani bakka dharaan jira. Ebaluun bari akkana godhee jedha waa'ee nama du'eellee yoo kaasuu barbaade jechuudha. Maal jechuudha? Bakki kuni bakka dharaati jechuudha. Bakki dhugaa bakki perfect ta'e. Waa hundi bakka itti hin cabne hin dhangalaan bara barummaadhaan bakki itti jiraatan ni jira jechuudha. Asaa kanarraa kan hubannu qabatamaadhaan. Bakka dhugaa sana immoo kan bulchu bakka dhugaa sana keessatti immoo kan waa hundayyuu murteessuu danda'u waaqan. Kanaaf akka amantii keenyatti bakka dhugaa kana dhaaluudhaaf jiraannaa jechuudha. Bakka dhugaa kana dhaaluudhaaf yoo jiraannu waa hundaanuu addunyaa kana ni mo'anna. Yoo mo'annu maaliidhaan mo'anna? Dhugaadhaan mo'anna jechuudha. Kitaabni qulqulluu akkaataa kanaan ibsa. Faaruu Daawit 89 lakkoofsa 14 haga 15tti maal jedha Waaqayyo yoo ibsu bu'uurri teessoo keetii dhugaa fi haqaa jedhaan Waaqan. Bu'uurri teessoo mootummaa Waaqayyo maalidha yoo jettan dhugaadha.
Bu'uurri teessoo isaa maalidha yoo jettan haqadha. Kanaaf dhugaadhaan namni walitti bu'u bu'uura teessoo waaqayyootiin walitti bu'aa jira. Dhugaadhaan namni walitti bu'u waaqaan namni walitti bu'u akkaataa kanaan teessoo mootummaa waaqayyootiin wal dhabaa jira. Inumaayyuu maal jedhaa maartaa fi dhugaan fuuldura kee deemuu jedha. Gama tokkoon dhugaan jira, gama tokkoon immoo maartaan jira. Waliigalaa jira miti. Al tokko tokko immoo dhugaan yoo hadhaa'u bar adabbiis ni qabaata. Garummoo waaqni haqa qabeessa waan ta'eef maartaa saatiin bira darbuu akka danda'u qabatamaadhaan nuuf agarsiisaa jechuudha. Egaa akka amantii keenyatti dharri eenyu wajjiniin wal quunnama yoo jedhame hafuura xuraa'aa wajjiniin wal quunnama. Diiyaabiloosiin maal jedhaanii gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoobsa 44 irratti inni abbaa sobaatii sobduudha jedhan. Kanaaf soba ni balaaleffannaa jechuudha. Maaliifii gabrummaa diiyaabiloos jalaa bilisa nu baasuudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos foon kan uffate. Jechoota birootiin soba jalaa bilisa nu baasuudhaaf dhara jalaa bilisa nu baasuudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos kan foon uffateetu dachii kanatti nu gidduutti deddeebi'ee jechuudha. Kanaaf modeela keenyadha yoo jennu Kiristoos Yesuus dhugaadhaan akkamitti akka jiran dhugaadhaaf akkamitti akka mormallee ta'u kenninu korma dhabu morman dhabu jenneetoo mormi keenyallee yoo gorra'amu otoo nutti hin dhaga'amin wareegamummaadhaan amantiidhaan akkamitti akka of kennuu qabnu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kun egaa akka waliigalaatti kitaaba qulqulluu irratti dhugaa ilaalchisee hubannoo jirudha. Kanaaf amma gaa faana haqaa jedhameetoo NGO'n akkaataa kanaan yoo dhaabbatu akka aadaattis wanni kunuunsuu fi eeguu qabnu akka amantiittis wanni kunuunsuu fi eeguu qabnu dhugaa kana waan ta'eef haqa kana waan ta'eef kan deeggaramuu qabudha kan irratti hojjetamuu qabudha jennee kan itti amannudha jechuudha. Kecha tarreera koobaayee amma sirriitti wal barree. Isaani meeru gaafeera hindi soonu fitine. Kecha tarreera koobaayee amma sirriitti wal barree. Isaani meeru gaafeera hindi soonu fitine. Haqammoo akkamitti cimsinaa kan jedhu kuni waan guddaadha. Waa tokkoon isinitti hima. Jabana ammaa mooraaliin namaa xiqqoo qabata adda addaatiin laafaa dhufeera jechuun ni danda'ama. Keessattuu maal wajjin wal qabate professionalismiinis jechuun ogummaanis ogummaa seeraa haa ta'u, ogummaa gaazexeessummaa haa ta'u, ogummaa fayyaa haa ta'u, teeknooloojii ammayyaa wajjin wal qabate waanni laafaa dhufee waanni haqummaayuuf keessaa dhabe jira. Amma fakkeenyaaf amma waa'ee gaazexeessummaa kana amma kun amma asitti hojjetamaa jiru kana yoo fudhannee social miidiyaan babal'achuu sarraa kan ka'e ogummaan gaazexeessummaa laafaa akka dhufe mul'ata. Akkasuma namni interakshinii adda addaa walitti dhufeenya adda addaa keessa maal ta'aa dhufeera amalli namaa haqa kabajuu dhiisuu haqa hammachuu dhiisuu haqaan deemuu dhiisuun babal'achaa dhufeeraa jechaadha. Kanaaf rakkoo kanarraa ka'uudhaan waa'ee haqaa irratti mari'achuun haqni akka deebi'ee revive godhu yookaan babal'atu gochuun kanarratti immoo dhaabbata tokko dhaabanii hojjechuun baay'ee guddaa kan nama boonsudha. Kanarrattis immoo namuu hundumti keenyayyuu warri haqaa dhaabatan hojjechuutu isaan irraa barbaachisa yaada jedhuun qaba. Rakkanaatu argachuu keenyaaf yaani baay'een obbo Maammoo galateeffadha. Waan yaadne inni yaadatin nu yaadachiise, waan hin beekin nu beeksise, kan akkanatti oduu mariin akkanaa deemee yaadni akkanaa jiraate rakkoon adda addaa miidhaan adda addaa tiree nu gubbaan ga'u. Kana akkanatti hafudha. Faawundeeshiniin kun waan baay'ee of keessaa qaba. Duratti illee nutti dubbatamee jira. Akka sirna gadaatti gadaan alangee fi seera wal bulchiti. Abbaa sooretti wal bulchiti. Akka dhuftuu ganamaatiin abbaa ofiitirraa fudhattee seenaa ofiitirraa fudhattee wal bulchiti. Ati maammoon dhuunfaa ofii fooqinan ijaaraa konkolaataa nan bitaa ittan jiraadhan jenna manaan ijaarran. Maaliif dhugaadhan. Amma immoo akkuma duratti jedhame wanni kun sablaatti hin baane. Oduu duriitiin baafataniif iyyuu mukaan achi barriisan keessa maammoo nan beeknanu. Maali dhugaa waan dubbatuufi inni siyaasa biraa xoofaa jedhan. Gidi inni dhugaadhaaf dubbata. Kun egaa addunyaa kanarraa hin jiru. Ammas maali waan qabanne itti deemudha. Yeroo ammaa kanatti immoo
dharti gaara taate. Dharti gaara taate. Dhugaan immoo sulula taate. Sirna gadaa Oromoo keessatti akkasii muti. Sirna gadaa Oromoo keessatti akkasii muti. Maal jedha Oromoon? Dhugaan gaara haa taatu jedha. Dharti sulula haa buutu jedha. Dhugaan gaara haa taatu, dharti sulula haa taatu jedha. Oromoon akkasitti beeka jechuudha dhugaa. Oromoon maal jedhaa? Karaa bahaa sobde gala si dhiba jedha. Sobdee waan dabartuuf gala si dhiba jedha. Gala itti rakkatta jechuudha. Yoo sobdee dabartee hin galtu jechaadha. Itti rakkatta jechuudha. Kanaaf Oromoon jechoota baay'ee qaba jechuudha. Oromoon mataa hin jijjii qabu, mataa hin jiraan qabu irratti hin cifratan jedha. Mataa hin jijjii qabu, mataa hin jiraan qabu irratti hin cifratan jedha. Hin hooqqata hin diigama jechuudha. Waan hooqqatuuf hin diigama jechuudha. Hin diigama jechuudha. Kanaafuu akka amma asii beektonni jedhutti, akka amma asii faawundeeshiniin kun jedhutti hanga ammaatitti haqni eessa jirti? Haqni bu'aa maal qabdi? Jedhee namni carraaqaa jiru tokko hin dadhabe malee abbaa halangaa Oromiyaati. Lammata immoo gadi ba'uu dadhabe malee yuunivarsiitii madda walaabuuti. Yuunivarsiitii madda walaabuu. Sadaffaa immoo amma faawundeeshinii hayyuu keenyaa kana jechuudha. Mee ilaalaa wanna jiru. Yoo dharti kanatti dagaagdu haqni immoo xiqqaadha jechuudha. Xiqqaadha jechuudha. Wanti amma addunyaa kana walitti buusaa jiru, wanti addunyaa kana wal nyaachisaa jiru dhabiinsa haqaati. Dhabiinsa haqaati. Haqni dhabameeti. Oduu haqni jiraate namuu walitti hin bu'u. Oduu haqni jiraate namuu walitti hin bu'u. Kijibni immoo oolee bulee nama walitti buusa. Nama walitti buusa. Kijibni oolee bulee nama walitti buusa. Kuni beekamaadha. Oromoon immoo hoo haqa dhabe. Oromoon hoo haqa dhabe ilmatti matee du'a. Ilma isaatitti matee du'a hoo haqa dhabe. Haqti koo ebilu irratti narra haafee gurbaa ani biraa du'e atin kana hordofi jedhaan. Kana hordofi jedhaan. Kanaafuu haqa jechuun dhugaa jechuun waan guddaadha. Waan guddaadha. Nulleen kanuma keessa jirra jechuudha. Biitti teenya kana keessa jira jechuudha. Haqa jechuun dhugaa jechuun oduu dhugaa dubbatan. Oduu dhugaa namaa kennani. Oromoo nama waa balleessitee dhugaa sii kenne hoo je sanirra hin darbu. Dhugaa kennitee fi jennaan sanirra hin darbu. Beeke jechaadha. Beeke jechaadha. Waan balleesse san itti amane jechaadha. Itti amane jechaadha. Kanaafuu amma faana haqa barbaaduun wanti yaalamaa jiru kun faawundeeshiniin dhaabbate kun baay'ee kan uummata Oromoo tajaajilu. Baay'ee kan uummata Oromoo qarqaaru. Kan uummata Oromoo qarqaaru. Haqa barbaaduun ammallee ganaa bu'aa cii baay'ee nama barbaachisa. Hayyuun keenya Maammoon immoo bu'uurarraa kaasee waan haqa mormatuuf, waan haqa lallabuuf har'allee itti cichee asiin ga'ee faawundeeshinii kana dhaabe jechaadha. Faawundeeshinii kana dhaabe jechaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo kallattii jiruun uummanni Oromoo ka haqi jalaa miliqxe, uummanni Oromoo ka haqa dhabe har'a faawundeeshinii kana cinaa dhaabbatutu irra jira. Har'a faawundeeshinii kana qarqaarutu irra jira. Faawundeeshinii kana qarqaarutu irra jira. Faawundeeshinii Faana Haqaa Maammoo Gadaa galateeffachuun barbaada jechuudha. Hundeessitoota faawundeeshinii kana maaliif rakkoo hawaasa keessa jiru adda baasanii immoo sana furuudhaaf kaayyoo kana qabatanii kaayyoo haqummaa fi qajeelummaan tajaajiluu qorannoo haqarratti geggeessuun waltajjii adda addaa duudhaalee laaf ijaaruudhaaf kaayyoo kana qabatanii socho'uudhaan waltajjii akkanaa qopheessuu isaaniitiif galata guddaa qabu. Egaa sirna gadaa keessatti
haqi maal akka ta'e bal'inaan kaasanii jiru jechuudha. Abbootiin gadaas kaasaniiru waltajjii irrallee ka'ee jira jechuudha. Amma baanarii sanarratti wanti eenyu ergaan darbisuun waa guddaadha jechuudha. Amma keessattuu haqqi bilisummaa sabummaa ilmoo ofii fi ol ta'uu illee akkaataan itti kaasan sun waa guddaadha jechuudha. Nu biratti illee amma qaama akka baalangaa mana murtii poolisii qaamolee biraa biratti illee wanti mul'atu wannuma kana jechuudha. Amma namoonni daangaa irraa ka'anii haqa barbaacha daangaa amma Moyaalee daangaa Keeniyaa daangaa Sudaan irraa ka'anii haqa barbaacha haga Finfinnee yeroo dhufantu jira jechuudha. Kecha tarreera koobaayee amma sirriitti wal barree. Isaani meeru gaafeera hindi soonu fitine. Kecha tarreera koobaayee amma sirriitti wal barree. Isaani meeru gaafeera hindi soonu fitine.